Nabakoti. Sabakoti Ganu Fe. Biya Kori Ganu Fe, Lammi Kori Ganu Fe, Tumbu Bakasa, Utunila Jiru, Jolenga Lakasa. Oromia di Ganu Fe, Sabakoti Ganu Fe, Tumbu Bakasa. Foresa Lola Jira, Jolenga Lakasa. Sabakori Ganu Fe, Tumbu Bakasa. Bombi Darbacha Jira, Jolenga Lakasa. Biya Kori Ganu Fe, Tumbu Bakasa, Tumbu Bakasa. Biya Ke Kuda Chuda. Dangya Ke Kuda Chuda Nambe Kapilan Noke, Sipana Lola Devana Kemi dan Noke. Igar Puma Manca Suda Nambe Kapilan Noke. Sipana Lola Devana Kemi dan Noke. Sabawala Bonsuda Nambe Kapilan Noke. Sipana Lola Irona Kemi dan Noke. Au masih diate tike, buyan injipan noke, paru injipan noke. Muti ke datulali, diro. Muti ke datulali, ramatsi awal kele injipan noke, roke basanati majaksi. Muti ke datulali, ramatsi awal kele. Muti ke datulali, awal kele ramatsi. Injipan noke roke basanati majaksi. Muti kera tuloli awasa kera maksi lenji batu keroke posola tima daksi shirasa kalandina mogat moke famte sabalam leke gidu wakan senedor kamte shirasa kalandina mogat moke famte sabalam leke gidu wakan senedor kamte amaji buya toko Amaji guya toko posola tayane patu jabadu jabe kobi age kadu bantu Amaji guya toko posola tayane patu jabadu lele dira kobi age kadu bantu Amaji guya toko bagi tayane patu jabadu lele dira kobi age kadu bantu Ada wiba majaji roro gabru majara sabakera gombisi Isa tinu baru cudi gage kulkulu sana orangnya walisi Orangnya walisi Fardalo lavia batu Varda koran ya batu malgo tere haroti Gota sabata batu jang nabiya ka batu nusanyi dalwar roti Fardalo lavia batu malgo tere haroti Gota sabata batu bariya tumal goti nusanyi dalwar roti Nusanyi dalwar roti Nusanyi dalwar roti Dugab jibame male magodere wala kiyonu betanu kotu bogara kesa jirau kana kase wati Tuti rahmate idolle wala gati Rorona rahmate idolle wala gati Ambor firisena narga pinne wala gati Buah rahmate idolle wala gati Bor firisena narginate oramya wala gati pinne wala gati Masangka mala pembatu diro Masangka mala pembatu Tanpa baca cati Toko dae toko nyati Walga gana masa cati Masangka mala pembatu Tanpa baca cati Toko dae toko nyati Walga gana masa cati Emulia Batisa, Oromia Mantu Batisa, Oromia Mantu Batisa, Emulia Borabori, Normale Marco Tenori, Emulia Batisa, Oromia Mantu Batisa, Emulia Batisa, Oromia Mantu Batisa. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya ammas turtii keessa nu wajjin haa ta'u gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan birootis hin dabarsa ammallee nu faana tura. Jaalalli maqaa kaasuudhaan akkamittiin ayyaana kana kabajaa kan jirtan nuuf ibsa. Jaalalli bal'inaan isaan bu'aan baay'ee kaasaa jiru jechuudha.
haa ta'uutii anis wanta isa irratti dabaluu waama xiqqaa fi muraasaa fi gabaabaadha jechuudha. Haa ta'uu haalli guyyaan har'aa nuti itti gaggeessaa jirru kuni guyyaa ayyaana amajjii guyyaa gootota uummata Oromoo barataa Shinnigaa fi Somaaliyaa keessa deemaa jiran wareegamanii kan kaadhamanillee qarree fi qeerroo fi jaarsolii manguddoo ijoollee xiqqootti kan wareegamaa turan yaadannoo isaaniitii jechuudha goototaa fi kan kaayyoo irratti du'e kamiyyuu goota waan ta'eef namni tokko lubbuudhaan utuu jiru goota jechuu hin danda'amu gaafa du'e jedhu goota jedhama waan ta'eef gootota keenya kanaa kan ittiin kabajannu kan ittiin yaadannu guyyaan amajjii har'aa guyyaa qoosaa itti qoosamu miti. Guyyaan kun illee kan kabajaa qabu waraana bilisummaa Oromoo qofa biratti jechuudha. Kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan kaabaa fi kibbaa fi lixa jiru ayyaana kana sirriitti gadi fageessee hubannoo qaba. Garuu hawwiin kan keenya akka waraana bilisummaa Oromootti wanti nuti hawwinu utuu akkuma waraanni bilisummaa Oromoo kaabaa fi kibbaa fi lixa jiru kuni ayyaanicha beekee ayyaaneffatu kana hawaasni Oromoo kaabaa fi kibbillee akkuma waraanichaatti aadeffatee akkuma ayyaanni waggaa waggaarraa naanna'u kana ummatichis aadeffatee ummata hunda biratti beekamtii ayyaanni kun argatee ummatis akkuma waraanichaatti hawaasni ummatichi waraanarraa fi waraanichi immoo hawaasarraa waan ta'eef akka hawaasni ummata kanaaf akkuma waraanichaa hawaasni aadeffatee ayyaanicha bara waggaa dhalootaa dhalootatti dabarsee akka inni ayyaaneffatu utuu ta'e hawwii keenya isa guddaadha jechuudha. Uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo iddoo biraatii fi maal dhaamtu? Dhaamsi isin qabdan qabsoo kana laalchisee ayyaana kanatti waan isin dhaamtan. Asirratti waraana bilisummaa Oromootii fi wanti dhaamu sakaaba jiruu fi kibba jiruu fi lixa jiru giddugala jiru hundaaf iyyuu hundi isaaniiyyuu kaayyoo tokkoof manaa bahee jechuudha. Waraanni kun hundiyyuu kaayyoo fi quuqama saba isaatti dhaga'ametu manaa isa baase waan ta'eef kaayyoo isaa isa ganama irratti ibsee bahe sana hamma wareegamni jiraatu eebuu beelaa eebuu jiraatu qorraa fi aduu wanti meeqa gaaga'amni meeqa darara namni meeqa jiraatu iyyuu obsaa fi murannoo ishee ganamaa sanaanii maaliif obsaa dhugaan goromsaa dhugaa jedha waan ta'eef obsaan malee immoo olloomanii maaliif ta'an Oromoo jette sana obsaa warroomanii isa jiran sana waan hundumaaf iyyuu obsa guddaa fi obsaa murannoo guddaa isaanii qaama waraana Oromootii jechuudha. Maaliif egaa biyya qabne galma biyya neetti waan ta'eef mindaa malee waan tokko malee kan keessa jiru waan ta'eef kana obsaa murannoo fi jajjabina guddaan isaanii qabaachuu waan fi tokkummaa fi wal jaalalaa fi wal qoodiinsa dhabuu dhandhamaa fi jechuudha. Uummata isaatiif immoo uummata Oromootiif immoo naannoo waraanicha kana isaan keessaa bahee kaleessa isaan keessa bosonatti gale waan ta'eef isaan basaasuu fi isaan gurguruu irraan walaba ta'ee waan hundaayyuu waraanicha cina dhaabbachuu waraanicha gargaaru waan kallattii isa barbaachise dhaabbachuu uummata Oromoo hundaaf dhaamaa jechuudha. Qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru kana keessaa'uu gama hidhannootiin bara 2020 darbe maal yaadattu maaliin yaadattu? Asirratti qabsoon keenya kuni bu'aa bahii mi'a qabaa jechuudha. Asirratti qabsoon kuni qabsoo karaa tokko miti kan gaggeeffamaa jiru. Qabsoon kan eessaa akka jalqabee eessa akka ga'e yoo kan hubannu ta'e qabsoon jalqaba irratti maalii qalamaan jalqabe qalamaan isa jalqabu achii ka'ee gara maaliitti deemee gara dhagaa darbanaatti dhufe achii gara qawwee kaasuu dhufe qabsoon hidhannoo irraan kan hafe kamiyyuu gaaffii gootii saba kan gootii fi biyyaa gootii fi furmaata ta'uu hin danda'u isa jedhu raanii waraana hundiyyuu qawwee hidhannoo kaasee gadi qawwee fi hidhannoo saba gootii fi biyya gootii ta'e furmaata qabaa jedhu kan galee jechuudha waraanni amma akkamitti immoo qabsoon kun immoo eessaa ka'ee har'a eessa ga'e yoo jennee kan ilaallu ta'e hundaaf iyyuu firaafis dinaafis ifaadha jechuudha. Irra caalaa immoo firaadha kan ifatudha jechuudha. Kaleessa qabsoon keenya kun utuu waraanni bilisummaa Oromoo kun jiru ta'ee jechuudha. Dhugaanis wanti hundaayyuu asirratti bal'inaanii jaallan kiyya warri lamaan duraan haasa'anii bal'inaan kaasanii haasa'aniiru waan itti dabaluun qabu osoo irratti hin gabaabsu. Ayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo Har'aata biyyoolessa Oromiyaa sagantaan keenya kana fakkaata.
gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa gidduutti argamnee haala guyyaa kabajaa wajji tokko guyyaa Onkoloolessa bara haaraa 2021 ilaalchisee wanti nuti gochaa turre wanti isaan taasisaa turan kan hangammaa ture waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa qophiilee sagantaa raadiyoo Arraata Biyyoolessaa kan biroo wajjin turtii gaarii.
Ating gadi puno, arade si umo, ating gadalaya, sada inu gala, uyan kono gajiro, ule velanoni, iba na febefan, kusin divan noni, kalau bepidiro, kalau rawa male, kalau biranjiro, kalau male, kalau mata te, hilak kemale, arabi di sunah, betul pulane, foto maju penuh, umur tetabaro, jangan sekadira, ibu menjan mero, sandina desine, setiap kadinya, sire sumamane, ngomong masuk juga, anak kita koso, ada baromosa, semua terwali, jalbo dengan mota, jangka orang mau tutup, jangka orang mau tutup, akhirnya bila katakan bahwa untuk orang di baku mengerti. Ras. Partigiano. Ya. Iya. Ras.